حبيبي ودي بالا بيتي جدي ودي بالا بيتي ورتي براتينا أصفتو والله سنجيح والله فكريني سنانك أبو كامبرا دوسنا كبيسي كان كنا كبيرة وان تيف thank you like you Rafi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جرّ جرتو نقال أجاباتو بقى قويا جالة ما قبل جماعة جمعة نسنجية. آمين. سلوه نسمو ربنا وعقاو. آمين. حدا حبيبي. ودي بالا بيتي جدي. ودي بالا بيتي. حبيبي جدي. حبيبي. سونغالي بايا. بنا إيجار إيجار وردفتو تكينيا. حدا مو أبان خالد أمو خالد مالين دفنين. هذا كنو كستين قويا جماعتي جرام كينيا تفاتا جرا الحمد لله. تفين كابو متى جريني؟ والله كاب الحمد لله بريدة جرا الحمد لله كنو أنا في كابشين أنا كابتي. بقى. وانت كنت تعلو سجرا. والله الله تبوته. والله. وي يا حبيبتي ما عندي. أيها. ما با خالد. وي. حدا قافين كبا. هذا هاد أبوه. تون. guyyaa tokko badii guddaa hojjette maal goota badii kan hojjetta saalaa fi sin warra dhiiraa kuni tokkoffaa namarratti dubartii biraatiin asoftuu lammaffaa immoo namarratti fayyifuutu miti kanaaf utuun amma fakkeenyaa fi sin yeroo sin gootanu dubartiin kaan hin dhiifti. Kan abba manaa kooti yoo baay'ee dhaqee fuudhe rakkoon qabu jetti. Kaan immoo abba manaa kooti maamna irratti fuudhee jetti. Kanaaf amma fakkeenyaaf yeroo dubartiin yeroo dhiirri dhaqee dubartii haadha manaa isaa irratti fuudhu wayi immoo haadha manaa irra sagaagalu dubartiin hin eeyyamtu. Gora tokko na argite akkam na goota dhiifama naa gootamu Allahu akbar maal goota ani waan kana tobsan qabulaan inni dhiira inni fakkeenyaaf dhiirri kan biraa gochuu kan biraa jaallachuu kun uuma jirudha. Garuu dubartiin sababa manaa qabdu kan biraa jaallachuu jechuun immoo tasawwama dabbaruudha kan indoom kan dhiiraa wayisha. Maali? Baay'ee wallahi iman bareedu akkamatti yeroo ilaalan bareedan soo nama ta'e fakkeenyaaf waan akkasii argeemo wallahi sin ajjeesa. Wallahi qalbiin kan jiru yaa ilaaha. Amma fakkeenyaaf utuu namni dhufee haati manaa kan kee akkanaa bakka kanatti argee bara akkasii jedhee sitti mee rabbiin waan akkanaa nuun hin gahini. Amiin. Fakkeenyumaaf jechuudha jedhee sitti mee maal goota? Silumaa jettee bultii diigaa jettee moola gayyaan abadan nariifadhu waan sana garuu addan baafadhaa amma adda baafadhee irra ga'utti hin sardamu na cinqus na nyaatus garuu waan adda baafadhee bakka hin taa'e arge waan ta'e sirratti agarraan allamu bakka sangaa boolla arge garaan hodhiteera karaa sanatti si argeennaan kutadheera. Ifama naan gootu Allah ifama maali qaxaqaxiinsi fi xiilee akkati lamuu lafan kaanis godhaan wallahi fakkeenyaaf bakka taa'e argee naman taa'e wajjin yookaan immoo si argee jedhanii naammoo injiraatu induutu lamattiin si dhabsiisa annoo akka kootti wallahi a'uudhu billahi laan ofiifis amma rabbi nagee tofanii egaa bakka taa'e hin dhaabadhu. Bakka salphoon dhaabadhu garuu osoo wayiitii wanta akkasii ta'a taanaan ani obsan qabu. Naan dhiiftuu jechuudha. Allahu akbar. Wallahi laajaan isa gaarii daawwattoota keenya dhagaanu waan akkanaa irratti addunyaa irraa wanta jibbu waan akkasiiti. Eegalees mallu immoo
wanta akkasiin umri ta'ee si abdii hin qabu ati qajeeltuudha amma yuusi haa qajeelchu astagfirullah waan akka hin irraa dhisimee meewu mataa kana nyaataa dubbichinu jechuun rabbi nuun hin gahin jenneerra osoo itti yeroo nu soqa haasaadhuma irratti haasofnee garuu utuu itti fistinnis wetteeta gaaf tokko hin dabaladhu utuu amma fakkeenyaa fi utuu amma yaani dhiirri tokko maaliif dubartii irratti fuudhu? Dubartii irratti kan fuudhu akkam beekutti tokko namni anuutuun fuudhanii tolaati. Qoigaa dubartii irratti namni kan inni fuudhu tokko yoo dubartiin sun waa nyaata wallaaltee faayidaa dhabdee uumaan taane wayitaati ni fuudhama kanan beeku kana. Tokko immoo suma warra qabu warra bareedduma ishee qabu kan nyaatas kan waa hunda hojjechuu beektus saqalii gaarii qabdus beekutuma qabuutuma kan maraatu danuudha. Dubartii gaarii manaa qabu jechuudha. Osuma qabu kan danuudha. Kanaaf isa kana wannan dhaamu tokkuma gaarii wajjin taawwacha. Innis nan qabu kan biraa. Dursi na qabee si kan kee na qabeera waan ta'eef. Thank you. Laakii godhaafi. Wallahi dhuguma ilaali karoora akka asiin qabu alhamdulillah rabbi sinaan hin ga'ini yoo immoo akka jarraa rabbi muna qaqqabsiise gaa obsasii fagennu hin jedha dhiirri kan fuudhuuf egaa waa lamaafi tokko yookiin waliin faayidaa dhabde akkuma jedhu waliin faayidaa dhabde irratti fuudha tokko ammoo baqa silma sammuun isaa bakkee jira bakkee baree kan biraa shibba joojaan dheebota amala wayii qaba beektaa waliin jiraachuuf simmitedha. Kaada dubbi jaalala kanatu milishaaf jaalalli bakka itti nama qabu hin beekan jedhanii bakka itti nama qabu hin beekamu. Yeroo tokko na fuusifte maal ta'a amma mara qaba. Gaafa jireenyi kan keenya ani gaafa rabbiin waa hunda walluu qixxeessee ana jireenya gaarii na jiraachifachuu jireenya gaarii na jiraachisaa jirta garuu jireenya gaarii jiraachaa jira alhamdulillah garuu immoo jireenya gaarii jireenya amma jiraataa jiru irra yoo lawwattee na jiraachifachuu jammarte ilmaan kee jiraachifachuu jammarte tokko gaafa bakka yaada sammuudhiin maalin fuudhee dubartii kana nyaachisa maalin fuudhee ilmaan kan koo nyaachisa jettee yaadni si keessaa dhabame jechuun wanti hundi wal siqixxaate anas warra kan keessi fuutus waa hundaan wal qixxee nu jiraachisu of dandeesse siineeyyam wallahi je garuu immoo na dhaggeeffadhu nan fedhu ana amma dhaqi fuudhi siin jiraan jiru laa amma dhaquu miti anis amma dhaqi jaaladhu siin jiraan jiru gaafsan ofii kootiin si barbaadde ta'e jechuudha garuu amma jireenya amma nu bareeda jiraataa jirra garuu jireenya amma itti jiraatu amma fakkeenyaaf yoo amma kaatee dubartii daate dubartii da'uu qofti faayidaan qabu bee hin cinqamtu asitti fidaa ilmaan kan keessa kanaa fidaa ilmaan kan keessa sanaa fidaa wayi mana kireessitee amma kan biraa fuuta nullee alhamdulillah rabbiin kan namaa keessaa nu baaseera. Amma dhaqxee wayi kireessitee fuuta kiraay manaa kaffalaa nyaata ijoollee keetii danda'a uffata sii danda'a saamunaa sii danda'a. Najaanu abaasu. Kanaaf woof danda'amee wanti hundinuu fuuldura kan kee of danda'u irratti hirkataa of danda'uudha bakka. Isisanas bulfachuu dandeessi. Isa kana amma fakkeenyaaf Habibi Abdulaziz dhaqe birrii naa kenni yoon siin jedhe dandeessee jira taa amma si kadhadhe amma fakkeenyaaf 2,000 yoon si kadhadhe 3,000 yoon si kadhadhe birrii bicuu si 200 yoon dhiise jechuudha. Yoon si kadhadhe jira naaf kennite isiin sun si kadhatti hin kennitaaf rakkoon qabu garuu hadhi yoon ka'e birrii naa kenni siin jedhe borsaa kan kee waan jiru yoo ta'e akkana mataa kan kee akkana gootu ta'e ofii mataa nyaatta bor dubartii kan koo kanatti maalan kenna ilmaan kootti maalan kenna ilmaan kan koo maalan kanatti dhaga'ama jechuudha. Kanaafuu ansi dhabuun fedhu Habibi anuma wajjin jaalalaan kabajaan jiraachuu keen barbaada jechuudha. Qaanya akkasii wallahi malee yaada walitti naqxee kaatee. Bakka kun isinitti dhaga'amuu qaba kaa fuudhaa jedhanu garuu mana kiraayitti miti ka rakkinatti miti kaa amma namni baadiyyaa tokko of danda'a. Faatii manni kan saatti kiraa hin qabu jechuudha. Barbaadamoo hin barbaadu? Barbaada. Ishee kun immoo eessaa dhufa?
manni kiraay mana kaffaluun dirqama. Kana iyyaadan hojii yoo dhibame yoo. Abbitti godhamu jechuudha kan biraa. Taanii yaaddoo walitti naquu, wal jibbuu, wal arrabsuu, wal fokkisiisuu. Maaltu kanarraan sin ga'e? Kanaaf iyyuu wallaahi aan akka kootti yoo of danda'ame yoo of danda'e dhiirri tokko of danda'e mana 2 mana 3 bulchuu danda'a inshaallah huruwaa fuudhu. Garuu kana hin danda'u taanaan ana na kaffaasisa yoo ta'e fedhii ijoollee kootii naan guutu yoo ta'e waan ijoolleen koo fedhan naan guutu yoo ta'e maal faayidaan isaa bakka? Maal mataa ol nyaachuu qaba. Ishoo. Kanaaf hin ta'u jechuudha. Nama barbaachisu jechuudha. Utuu jireenyi hin guutin amma dhiirri tokko maal jedha beektaa yeroo maasa'u nan dhaga'a. Lammanuu ana jiraachifata isiin sun of dandeessii isiin kun of dandeessii jedha. Amma fakkeenyaaf hin ta'u. Baqa mana kan koon bulcha jedhee naqee ijoollee kan koo lolaa keessa bakkee keessatti gatee tan naqee gabaarra labee fidee ijoollee kan koo jiraachisa. Maa hin ta'a hin jaallattaati kan hin goota. Muufi malee dubartiin hin cannaqamti, hin dhiphatti, hin boossi, hin rakkatti jechuun itti nagamu bar. Kanaaf habibi amma gaafa of dandeenye of dandeessee furdattee naa jiraattutti yaada dubartii lamaa keessa hin galin. Hin galu ayyoo hin galu. Rabbis hin galchin. Agalchu boyu. Rabbi nan galchini isa kanatti Allahumma salli jenna malee nan galchimi. Egaa kanaani hordoftoota keenya gaafii ana dhagaafadhaan laziinis kan fakkaata maaf garuu gaafii kana maaf dhiyeessiteen jedhina amma qofa akka abbaan manaa kan kooti hangam na jaallatu akka hangam na kabaju hangam immoo annan biraa irratti na ofiifis taara waan ta'eef jechuudha garuu ani karaa kootiinis karaa isaatiinis gaafii kanarraa argeera naa ta'eera jechuudha. Ani immoo kana gochuuf osoo hin ta'in fakkeenyumaa fi ammam jaalala ammam na jaallata ammam na qaba ammam na dhiyeessa. Sin ajjeesa yeroo jedhu sin maasi godha wallahi na ajjeesu aadi na jaallata waan ta'eef kana jedhe malee wanti sinirraa eegamu yaada kan keessan utuu siniitiin maal jettu na ajjeesuu qabamoo na dhiifama naa gochuu qabamoo akkami yaada kan keessa akkam jettu yaada keessan koomentii jalatti maxxansaa. Biraatiin isin dhufna share like subscribe nu godhaa nu jajjabeessaa. Bye bye. Nagaa nu jiraadhaa.